gartee qabeenya keenya kananii jira Awurooppaa maallaq asiisi kananii asiin fuudhanii numa fiida Hayyee bilbila sisseene dhiifamu maamiti. Sister Tijooleen yaada gaarii qabdi haa turtu. Haga bilbilaatu itti seene yaada gaarii haafte haa walii obsine. Guyyaa tokkollee galti gammannee jira. Numa delee naanuma harkannaa rakkataa keenyaas biruma ejjinaa organize qaba. Organize uummata keenya kana akkamii gargaara. Eenyu nu dura jira. Jiraan keenya eenyu. Lafti teenya sun diraawutiin goggooginni lafaa beelti itti dhufte jedhanii as keessaa nutti sirban. Maallaqa erginu kan. Maallaqa baasa hojaan society community biyya alaa tanarraa kadhannee erginu. Akka malee. Eenyu keenyaan nu dur jira. Jabaan keenya eenyu. Akkamiin nama keenya kana walitti organize goonee qorqorroo guddoo takka jaarree ijoollee teenya madrasaa walitti qaba. Gaafi biraa. Eenyutu beelawaa keenya kana muuqiilee taatu dhaabee ganama qicaaf gaafiin tiyya tana. Kanaafuu nuti warra organize tahin akka family. Especially family of Hararge. Esa. Family of Oromo. Nagala. Tanafu. Wanni asirratti nutti manutiin keenya egaa biyyaa baane turre siin jedha. Akkasumas itti naafaahi akkamitti organize taana. Galatoomii obboleettiitii asii yoo jenne asiin kurti dubbii. Galatoomii Sister Tijoolee dhugaa wani Sister Tijoolee akkuma Oromoo walii galaattu banaatana qabna yoonii fi qabaataan keenyaa fi beekaan keenya dadhabaa keenya bira dhaabbate dhugaa Rabbi Oromoon beelan himattu gadadoon himattu kanama gargaaru Rabbiiti. Garuu wanni guddoon maali wal gargaarsarratti abbaan fedhe kara fedhe haa deeggaru tokko tahuu hiyyummaarratti tokko tahuu barnootarratti tokko tahuu dhaloonni kun jaalannees jibbinees waggaa 100 dhaloota haaree xixiqqaa dhalatuu dhufa biyya tana keessatti maal lafa keenya deemuu jirra obboleeyyan keenya nu hundinuu ifaa gaafallu Sister Tijoolee keessaanii sii barreessa wanni ati kaaste waan gurguddoodha keessattuu obboleeyyan kiyya warri biyya ormaa keessa jirtanan dhugaa Rabbi akka obboleessa guddaatti akka nama dura jiruutti akka obboleessa keessan tokkotti jaalaltiniin an isinii qabu kabajaan an isinii qabu akka ammaa sirraa isin hamatan kanaa miti. Warri biyya tana keessatti harka qalleeyyii nama beelawe nama rakkate sheeka keenya beekaa keenya dadhabaa keenya bira dhaabbate obboleeyyan keenya gadi godhatee Awurooppaa fi biyya Arabaa tana keessa mana maadaamii keessa taa'ee hurkaa cabgoon kanuma nuti arrabsinu kana sanuu ammas galanni isaanii arrab. Isaan kanaatu biyya tana birii duudaa ta'ee jira. An akka kiyyaatti rakkina isinii dhagame hundaaf dhiifamaan isin gaafadha. Dhugaa Rabbi kanuma kanatti gamanaan isin qocolaa isinis gamanaan nu gargaara san malee ammaas. Wanni guddoo garaa nama nyaatu ta'a Sister Tijooleen ammaan tana kaaste umrii haa dheerattu nama firaatuutu wal gaddaafu jira waan qaban san irratti ergataniiti achi booda ogguu isaan achas ban maallaqni sun nyaadhamee argama. Obboleeyyan keenya tanaas yoo Rabbi jee yeroo gabaabduu keessatti furmaata bifatti argannurratti namoota gartee amantii qaban namoota jajjaboo namoota gara hojii nama naquu qabanii fi pilaatfoormii adda addaa yaadaa fi furmaata jiru irratti hojjechaa jirra yoo Rabbi jee Rabbi nu gargaara waan gaarii hojjan. Yooni soomana dura fixnu taatanii goona yoo ta'u baatti soomana boodetti waan haarii takkanas boon dirqama filannoon qabu anis waan akkanaa tana karaarra kaa'uu malee. Kanaafuu dhugatti obboleettii tiyya qaalii galata guddaa na biraa qabda. Wanni ati kaastellee waan saba jijjiiraati dhugaadha. Isin ammoo warri biyya ormaa jirtan even warri biyya keessa taatanillee odoon dubbanne nama gargaartan isin warra addaati. Kanaafuu obboleeyyan keenya rakkinuma biyyaa nama baasaa gin biyyaa baatanii ka ifiin tahin nuuf taatanii jirtanii galata guddaa qabdan biyya jirtanii nageenya Rabbi isin bira haa jiraatu rakkoo hanga ammaallee isinit dhagayamteef an akkuma saba guutuuttu dhiifaman isin gaafadha dhugaa waan qalbii isin cabteef dhiifama hogguu takka Oromoo maal jetti namni akka fedhu dhabe akkam feene taata namni hanga sana ammoo saba hunda bakka hin bu'u isaanis rakkatanii waan akkasii hojjetan tokko karaarraa boonnuma jirtii bar. Kanaafuu isaanis keenyuma nu hundinuu bakka takka walitti deebinee karaa gaarii qabeenya qabnurra wal gargaarree dadhabaa keenya gargaarree hanga dandeenyutti beesaa'uu dhaloonni amman tana lafaa ol ka'u biiti teenyatun Afrikaarraa yeroo gabaabduu dargaggeessaan tokkoffaati ammaa tokkoffaa fi lammaffaarra jirraa beekaa parsantiin 60
torbaatama dargaggeessa biyya tana keessatti. Ijoollee tana ammoo karaa qabsiisuun ta'eenyuuti amaanaa teenya obboleeyyan kiyya. Amaanaa tana fiinxaamboof gara hundaanuu irra hojjenna. Sister Tiyyoolee, really, you are different. Galatoomi, yaadni ati kaaste yaada guddaadha. Si beekuu dhafuu kiyyaaf dhiifaman si gaafadha obboleettii tiyya. Irratti waliin hojjenna. Galatoomiin siin jaa Sister Tiyyoolee waan jettu yoo qabaatte ammallee deebisee hireet akkasiif hin kan. Sister ni jirta moo bilbila jalaan jecha laali Tiyyoolee jedhamaa siin jedhe namni nan beekne jiru warra durii irraa hin hafee siin jabeetta warra dhumerra. ammallee umrii si haa dheerees. No. Lucky umrii si haa dheerees. Age is number. Don't worry. Nama akkasitti bakka cufa bakkuma takka seena gartee. Galatoo. Takka seena sakkiyani dhagaamti dubbiin xiyyaasni oobiti akkuma waan cufan dubbannu akkuma tokko jijjir. Tiyyoolee kan sappootiti tiyyoolee warra kana isimaan. It's okay. No. It's okay. Waan feete ta'i ati nama ta'uu kee gaa obboleettii tiyya. It's okay bakka feete ta'i ati nama ta'i bakka namuma qofa ta'uu nu gaha. Akkasi tiyyooleen amma. Waa'ee sanii dhiisi. Yaada hamse waan tokkoon akka. Waan tokkoon akka rakkoo ta'e. Rakkoon ta'e tana an argu jiru kuni si kanaasi waan ati dubbattu jecha ati gartee application namatti himtu kanaa sumaan dhageeffadha. Inni namni kun eessa jira? Okay, namni kun Itoophiyaa jira. Arkee booda kanarratti Itoophiyaa jira. Okay, hayyee amma rakkoon teenya waa hedduu as keessatti haasawamaa jira. Qabeenya qabnu kan walitti habba kujaasa kibaba itti Swahili. Akkas jechuun dhiphuun xixiqqoon marmeela guutti. Dhugaadha. Habba dhiphate. Dhaphiin jechuun drooppiin yoo obsa marmeela guutti jedha. Dhugaa. Amma nuti akkana addunyaarra facaane huni dhaphiidhaan waan tokkorra godhuu qabu. Amma dhiyoo ta'u wanti ijoolleen teenya yaadu maallaqa nuti akkana badee jira. Nu kana keessa warra ritaayaa deemee jira lafa alaata. Amma sa'a kana Noorween jira Oslo. Nama Noorwee jiru kan Noorwee jiru ni beektaa warra Afran qalloo. Ani hedduu jira nama kana beekte akkasi qophatti addan baasu. Nama bakkayyuu jiru ani nama gartee xiqqoo. Nami ati beektis. Tira ati beektu gaazexaa isaa tokko Ismaa'anko. Okay. Nama hedduun beekaa yaadachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama. Sigaltee? Yaa. Jaafar Ali. Jaafar adeeroo Jaafar Ali. Inni obboleessa guddaanaaf. Kana guddisee isa tokko isa. It's okay. Nama akka gaazexaa isaa fakkii tahee keessaa akkuma. Anaaf eessuma xiyya. Okay. Inni eessuma xiyya bas. Sigaltee amma gandaan irraa dhufe sigaltee. I know. Ani ganda dhiise obboleettii gandaan rakkatiin nama ta'uun kee gahaa. Habba lagi. Amma beta loqota hiya kanaatti confuse nama godha. Habba kujaasa kibaba sanii dacha. Nuti retirement nama bahee qaba. Nama achi dhaqee waan nurraa wali qabu kana wali qabee gumii teenya tana gargaar hin dhabu. Nama tokko halubbuu qabu nuti dur warri keenya gosti biyya teenyaa sun midhaan baaftee wal gargaaruu turte. Dhugaa. Wal jaalala keessa. Dhugaa. Ilmaan teenya dhukkubsattu social media irra nu gaffida. Nama keenya dhukkubsattu social media irra nu gaffida. Khabeere social media irra nu gaffida. Nuti warra durii qismii baasee midhaan gurguree yookiin nyaachisee nama gargaaru ture. Gootara keessa ummata akkas naasuu qabu. Ummata nagaa, ummata gaarii akkana kana keessaa ba'a. Amriin arra nuti nami keenya gargaaramuu dhabee fi nuti organizummaan qabne mataa dhabne akka adeeroo alii birraa rabbi raamataa godhuu fi biyya tana dhufe galgalee fuunee bakka takka yaa. Adeeroo alii maal taate isa siyaasaan teenya tuni jannaani salaata imaama dhabee nu jedhe. Maatii bakka amanii qaaba dhabee. Salaata imaama dhabee jedhe. Nuti imaama dhabne haaraan ta miskiina keenya. Nuti warri naasuu qabu, warri walii rifatu, warri namaa boo. Tanaafu.